Kenya yomi sama, hanga yomi jibban farfama. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ كان ربي في جتة جالداني الله أكبر. قلبي يا جالداني هر نرجع أكرب في جتة سنجالد وسمر سنيبس وان جواب دوي سنيبس سرابوا دعوان أسر رادر hedduun injiru bakkeena magaalaa Finfinneetii fi rakkoo as keessa jiru isin ibsee asirraa bu'a. Magaalli Finfinnee kun magaalaa guddoodha. Handhuura magaalaati. Masjiida 367 magaalaa kana keessa jira. Kun ka kaartaa qabu, ka laayisensii qabu, ka seeraan biyya kana keessatti magaalaa kana keessa jiru. Saniin alatti garuu masjiidni 100 ol kan ta'u kan kaartaa hin qabne hin jira. Masjiida kana keessa Oromoo 12tu jira. Wal dhagayaa jirra? Oromoo 12tu jira. Imaama Oromoodha nama 12tu jira. Asirra dhaabbannee gaheen keenya maal ta'uu qaba kan jedhu wal gaafachuun barbaachisaadha. Magaalli kun magaalaa siyaasaati. Magaalaa diinagdeeti. Magaalaa wanni silaa biyyi qabdu hundi keessatti oomishamuttu magaalaa Finfinneeti. Finfinnee keessa kan qabeenya qabus naannooma shaggarii fi akkana alamganaa furii kanatti gala malee kan keessa seenuu kana waan isa dhibin beeknu. Kun daataa mootummaan harkaa qabutti persentiin 20 Oromoodhaa mootummaan kun kan mootummaati. Waaqni lafarra jiru 20 dhiisiiti maybe persentii 10 ta'uu dhabuun hin mala. Kanas keessa jirus afaan Oromoo yoo dubbatte Ustaaz Kaamilitti waan himu qaba ture. Imaama isaan bakka buufatan wayiitu jira. Salaam alaikum sheeka yoo an jedhuun reeta addark naan jedhee deema Oromoodha. Amata baay'eedha. Maaliifi deebii san akkam bulte yoo naan jedhe ganama waan ari'amuufi mindattu kafalamaaf jarri mana hidhaa turanii ganama itti dhaqee sheek akkam bulte yoo jedhuun salaam naan jedhu. Kanaaf magaalli kun nama barbaada jechaadha. Sagantaa kaleessa shabaabni kun wal gahanii gaafa sagantaa kanan gaggeessina naan jedhan baay'een itti gammade. Sheekni kennaa Sheek Jamaal Muusaatu shabaaba naa gorsi jedhanii natti erganii maybe guyyaa 15 dura akkana ta'a. Hamilee isaanii ilaalee maybe yeroo gabaabaa booda magaalaa kana keessatti afaan Oromootiin da'waa godhuun an Oromoodha jechuun eenyummaa ofii ol qabatanii jiraachuun dhufuu hin danda'a kan jedhu fuula isaanii irraa arge. Wanni hedduu na gammachiise immoo garee 2-3 ta'uu isaaniiti. Arsii irraa Hararii irraa. Kun yeroo jalqabaatiif hojjetame. Kanaaf shabaaba keenyaan wanni jechuu barbaadu maaddiyan wa ma'nawiyan waan barbaadan hundaan isin duuba jirra, isin bira jirra, sagantaa keessan itti fufaa jechuun barbaada. Isa lammaffaati. Namni hin baratiin, namni diinagdee hin qabne magaalaa kana keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf warri kitaaba baratan akaadamii yoo jalan jiraanne ta'ee sarvaayiv gochuu hin dandeettan. Wanni ani Shaakimiin jaaladha jedheef sababaan tokko akaadamiidha. 2 wal bira qabaannaan ta duniyaallee galtee fi ta akhiraallee galtiif. Tokko qofa qabaannaan tokko harkiftanii tokko buuftanii bira darbuu waan danda'uuf kun dhaabbachuu qaba. Avreejiin hawaasa Itoophiyaa keessa jiru የማንበብ
aqamu yenibbat aqam jedhani fuula jaa qofa dubbisa nam tokko waggatti fuula jaa waggatti dubbisnee addunyaa kam injifachuu barbaanna. Kitaabni biyya kana keessatti oomishamu amata keessatti magaaziina dabalatee kitaaba 250 qofa. Biyyi guutuun wanni isiin oomishtu kan jechuun magaaziina dabalatee fuula 20 faa 30 faa 50 faa dabalatee kitaaba 250 qofatti oomishama biyya kana keessatti. Kana abareejii hawaasa kanaatiif yoo kennan namni tokko amata guutuu keessatti fuula jaa qofa dubbisa. Fuula jaan sanuu eenyutti dubbisaa kan jedhu amma gaafiin guddaan. Kitaabni oomishamu sun immoo kitaaba akkamiiti kan jedhu inni guddaan. Wannummaan dubbifamu sunu hin fayyadamoo hin fayyaduu kan jedhu. Kanaaf haalli nutti jirru akkaataan nutti jirru kompiit goonee biyya teenya godhannee as keessatti humna godhannee jiraachuudhaaf hojii guddaa nu barbaachisa. Fakkeenya barbaannaan fakkeenya baay'ee qabdu. Ustaaz Ahmadiin Jabal Oromoodha. Namni shakkii irraa qabu jira? Fakkeenya ummata Islaamaati. Ustaaz Kaamil Shamsu Oromoodha. Namni shakkii irraa qabu jira? Fakkeenya ummata Islaamaati. Bakka bu'aa ummata Islaamaa Itoophiyaati. Itoophiyaa jechuun kunillee baay'ee nu dhiba xiqqoo isii afaan wannaan illee hin qajeelu. Itoophiyaa jennamoo Itoophiyaa jennamoo isinillee rakkoo qaba. Garuu bakka bu'aa biyya kanaati. Fakkeenya ta'uu barbaannaan Ahmadiin gahaadha. Ustaaz Kaamil gahaadha. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gahaadha. Fakkeenya barbaannaan sarvaayiv gochuun ofirraa ittisuun ofirraa qabanii jiraachuu barbaannaan jarri fakkeenya isinii ta'uu danda'u. Hanguma feete beekaa taatu. Hanga feete aalima taatu. Hanga feete daa'ii taatu. Hanga feete abbaa qabeenyaa taatu. Biyyi tun sin fudhattu. Itti amani kana. Kanaaf of fudhachiisuu waan keeti. Abbaan biyyummaa waan keeti. Mirga tikfachuun waan keeti malee mirgi xarapheezaa kursii marsanii sii kennan tokkollee as keessa hin jiru. Fudhattu humnaan fudhatta. Hin fudhanne hin teetta mana kee. Laman ta'in liman shaa'a minkum an yataqaddama akkasii. Laman jiru. Hin jiraadha jennaan biyya kana keessatti nama taatee barattee humna godhattee lachuu qabattee akaadaamii fudhattee diinii qabattee nama dura dhaabbatta malee lifisfis ka humna hin qabne ka ilmi hin qabne akka sheekni jedhu ka hadiisa tokkoo fi tokko walitti araarsuu hin dandeenye taatee nama dura dhaabbannaan ummata Oromootittis balaan galtan ofiillee achi keessaan baatan. Biyyi kun metropolitan city biyya siyaasaati. Hawaasni as keessa jiru kun ummata siyaasaadhaan gabbatee biyya kana keessatti akkatti nama cabsu, akkatti cabsan, akkatti ajjeesan, akkatti awwaalan, akkatti wajjin boohanii fi akkatti ka awwaalin illee wajji barbaadan beeku keessa jirtan waan taateef humna keessan jabeessitanii jajjabaattanii ofirraa qabdanii hin jiraanne taanaan lama cabdanii kana sammuu keessan keessa kaa'adha. Isa biraati. Majlisni Oromiyaa Finfinnee keessa jira. Majlisni Finfinnee keessa jira. Majlisa Finfinnee irra numaattu jira nama biraatii miti. Kun akkanaan hin dhufne. Gatiittu itti kafalame, obboleeyyattu itti hidhame, kun biyyaa ba'e, kun hin ajjeefame, kun hin dararame, kun qabeenya itti dhabe, abbaan ilma itti dhabe, ilmi abbaatti dhabe. Tasa hin dhufne. Waan akka gatii kafallee dhiiga itti kafallee fidanne kana baachuu danda'uudha qabna. Gateettii baattu yoo hin qabaatin, ceekuu bilisummaa baattu yoo hin qabaatin, guutumaan guututti hawaasa kana fudhannee bakka biraatiin ga'uuf deemna waan ta'eef kunis itti yaadamee majlisan jiru jajjabeessanii majlisnis uf laalee uf sakatta'ee hawaasa akkamitti qabachaa jira, akkamitti ummata walitti qabaa jira, shabaaba akkamitti qindeessaa jira, dubartoonni political society keessatti magaalaa kana keessa majlisni jiru magaalaa kana fakkaachuu qabaa, ufitti himuu qaba. Yookiin ofis nus fudhatee garantaan nu galcha waan ta'eef kunis xiyyeeffannoodhaan laalamuu qaba. Kan kanarraa nafe
وبليان كأنك قالين والرجالن والركبجن شبابني هندي كيسانو يرو هندا كرسي نيجينا يرو غرغري رجالني على خدائن الأرض إني حفيظ عليم جتشان دوبانجرا نبي ربي عليه الصلاة والسلام أبا ذر الغفاري رضي الله عنه ألا تستعملني يا رسول الله جنان إنك امرؤ ضعيف يعني هندن ديتو قيادان فنيدا سكيل مهارات علمي متي نمني تكو علمي وارغتي عالمة جدا ملك قائدة وندندو قائن سكيل أفان إنجليفا دبجون سكيل is not a knowledge برونسا متي يا كينيا غبري يا بينيشانغول غبري إنجليزية من ناقر يشلال غرو علمي إنكابو أكسيت أكنو بني أفان أماراس كيستي دبجو قفان علمي نرجمو علمي كابتني دوفون برباجي سالا بكا علمي ننجرتي بكا سينكي ننجرتي وني حجتمو وني حساموس همي آو كناف داتا برباجي ساتين مقالا كان كيس جراچو وفنا كين حاسا كين أديمس كين وان كل تاي إسيني دام شميزي ججلتو مقالا كان كيس ندمينا والله إسيني دام شميزي جلتوني دوهنا وفتت قرآن مقالا كان كيس ندمينا مكا ورمو قبتني وان ججلتو وفتني اس كيس ندمينا إسانا كيسين مدالا نمبربان ورمو مدى كيسين انجدا نمبربان وفتن وفتا كل فتا شرياني سندوغين كوزو زينتكم عند كل مسجد القرآن ربي ببري فتا ديما شتو دي فتا ديما يودن ديتن مانا بيتاچور كونكولاتا بريدا بيتاتا كرار ديما وربي تي كيس ديمو نرغيني بري قدامي بار انو مايساتي سيابتي ديما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر ما شاء الله إرجع جبدون في الأمان أستاذ نكينيا والفاد أجلتهما Tokkummaan keenya yoom ibsama hanga yoomii jibban farfama.